Kabantoota fardootaa kiyya dhugaa dubbachuudhaaf ilma namaa ilma dhiiraa tokko wanti salphaan hin boochisu jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya hedduu takka rifadhee haadha ilmaan kiyyaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabantoota fardootaa akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanii isin haa qaqqabu isin jedha. Egaan kabantoota fardootaa kiyya har'as deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessan gaa hin oolamu. Akkuma beektan kabantoota fardootaa kiyya viidiyoo kaleessa isinii gadhiise tokko argitaniitiin turtan jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf hedduu waan nama rifachiisu hedduu takka rifadhee hedduu takka nagartanii hamileen koo cabee jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argitanitti umurii waan akkasiin argitan sanitti hedduu dhukkubsattee jirti jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya wallahi hedduu takka rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Akkuma argitan kaleessa jechuudha dheengadda walitti araaramneetiin turre jechuudha. Biraan kiyyaas dura narra daleetisan irratti walitti araaramneetiin turre aarree turreeyyuu eegas yommuu walitti araaramnee dhiifama walii goonee viidiyoolee akkasitti isinii gadhiifnee turre jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya har'a ammoo jechuudha akkuma inni ala ture alaa dhufuun jechuudha ammallee akkasumatti algaa irra ciifti jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya wallahi akkasuma biraan kimanatti fakkaatee kalaasa yeroo seenu hin gangalatti bas yeroo amma durallee jechuudha yeroo hedduu ni dhukkubsatti jedhee poostii illee isinii godhaatiin ture jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya yeroo garii itti deddeebisaan ni dhukkubsatti. Har'a ammoo akkuma isin argitan sanitti hedduu takkaan na cinqite hedduu takkaan rifadhee hedduu takka waan ta'uu dhabe jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya akkasitti waan isin taatullee argaatiin jirtan jechuudha. Viidiyoo irratti argitaniitiin jirtanii waan haasuutu hin beektu waan agartaniitiin jettu hin beektu narraa bahii yookaan ammoo sirraa bahaa maalidhaan irraa deemee isin arguu hin barbaadu jettee akkasitti viidiyoo irratti akkuma isin argitan sanitti haasuutti jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya wallahi hedduu takkaan cinqaa keessa jirra jechuudha. Hedduu takkaan rakkataatiin jira jechuudha. Isinillee jechuudha kabantoota fardootaa kiyya bira dhaabbadhaa du'aayii godhaa fi bira dhaabbadhaa isin jira. Kabantoota fardootaa kiyya kun akkuma isin argitan kanatti anillee jechuudha na duuba ciisu jirte jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya anillee waan godhu dhabeetiin jechuudha. Kun amma dalagaa hundarraallee hafeetiin isii eegaa jira jechuudha manatti. Kabantoota fardootaa kiyya waan haasuutu hin beektu waan jettu hin beektu hin nyaattu hin dhuydu akkasitti kun asirratti waan godhu dhabeetiin akkanatti bira taa'u jira jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya mana yaalallee geessii naan jedhanii turanii mana yaalaa ammootu wantichi waan mana yaalaa geessan natti hin fakkaatu. Akka argutti waan mana yaalaa geessanii miti dawaa aadaatiin badadan malee jechuudha. Waan mana yaalaa geessan natti hin fakkaatu. Kabantoota fardootaa kiyya kanaaf anillee shakkeetumaa jechuudha. Mana yaalaa geessinee hin geessinee akkanumatti bira taa'u jirra. Namichi wayii jira jechuudha. Kan dawaa aadaa kana dalagu jira jechuudha. Isa sanitti bilbilee gaafadhee jennaani waan akkanaati jennaani kalaas kottuu dawaa sii fiduu jira dawaa sii kennuu jira dawaa sana agartee itti aarsitaa yookaan ammoo guyyaa torbaan tokkoof moo guyyaa afur moo guyyaa sadiif akkasitti itti fayyadamtaa mana keessatti itti aarsitaa akkasiin gadi hin baanetti maal naan jedhee ture jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya egaan wallahi hedduu takkaan gaddee jechuudha wanta jedhu wallahi. Kabantoota fardootaa kiyya akkuma isin jettan waan godhu dhabeetiin waan ta'u wallahi akkasitti bira taa'u jira jechuudha. Kabantoota fardootaa kiyya akkuma isin argitanitti wantichi ammootu wallahi gaafa duraa akkuma isin argitan sanitti piraankii jennee maal jennee waan adda addaa waliin dalagu turre jechuudha. Tun ammootu dhugumaan keessa baatee jechuudha. Dhugumaan wanti kun waan dhugaa ta'ee jira argamee jechuudha. Anillee akkasitti osoo hin yaadin wanni kun waan dhugaa ta'ee argameetiin jira jechuudha. Muddamee waan godhu dhabeetiin akkasitti abdittillee bilbilee abdiillee waamee abdiin akkasitti yeroo dhufu ni rifata jechuudha. Inillee kabantoota fardootaa kiyya kanaaf waan akkanaa keessa jirra rakkoo akkanaatti jira jechuudha. Hedduu takka waan
wanta jedhu dhabee waan jedhu dhabee waan godhu dhabeetiin akkasitti gaa bira taa'aatiin jira. Kanaaf isinillee du'aayii nu godhaa du'aayii godhaa fi umurduwaan illee kun du'aayii godhaa fi bira dhaabbadhaa jajjabeessaa isin jedha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Anillee gaa har'a chaanala isii irratti wanni viidiyoo kana waraabeef jechuudha. Wanti kun hagam akka dhugaa ta'e jechuun kana wanti tokko hagam akka dhugaadha moo maali jettanii gaafataa jirtan jechuudha koomentii jalaanii. Kanaaf dhugaa ta'uu ammoo tokko dhibbaan dhibbatti isinitti himaatiin jira. Wanti waanuma dhugaatii dhugumaan agartaniitiin dhukkubsattee dhugumaan agartanii waan isiitu akkaatama waan maan isii dhukkubayyuu namaan galu jechuudha. Waan kana isii dhukkubaa waan kana isii dhukkubaa waan isii dhukkubayyuu naa galu jedhee nama mataa miila isaa wallaalee akkasitti gaa bira taa'aa jira jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Kanaaf wanti yoo kana ilaallan waan kana jechuun namatti ulfaata. Waan kanatu isii dhukkuba waan kana isii dhukkuba jechuun kan namatti ulfaata. Haala amma isii godhu kana nam tokko tokko akkanatti iyyuu beekuu danda'ani. Kanaaf anillee mana yaalallee geessuu dhabeetiin walumaan asumatti mana qorsuma aadaatiin batatuuf karoorfadhee akkasitti dawaadhaan fayyadamaa jira jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Dawaa namichi naa kennu san yoo boru namichi fidee na kenne jechuudha. Dawaa saniin yaalaa dawaa saniin agartaniitiin badatu yaalla jechuudha. Akkasitti inshaallah yoo rabbi jedheetiin jedhe tanaa yoo rabbi laaffisee fi akkasitti dawaa saniin wayyoitu taates wayyoitee jirti. Yookaan illee ammootu du'aayii godhaa wanni godhu maaltu jira isin jechuu barbaada kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Akkasii kabajamtoota fi hordoftoota kiyya dhugaa isin jedha wanni gaartaniitiin hedduu takka fadhee waan godhu dhabee jechuudha. Waan uuman dubbadhullee na dhibee jechuudha. Akkana hin dheene waan kana hin dheene jechuudha. Durillee waan akkana irratti argeetiin beeku samuunuma kana waan akkana kana eegalee duraa waan akkana hin qabdu. Anamootu ogguu isin har'a akkana taateetiin jette hedduu takka rifadhee waan godhu wallaalee waan akkasii godhu wallaalee jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Hedduu takka rifadhee kanaaf jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya du'aayii nu godhaa du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa jechuudha isiniin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf ilma namaa ilma dhiiraa tokko wanti salphaan hin boochisu jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Hedduu takka rifadhee haati ilmaan kiyyaati agartee yogguu akkana isiin taateetiin jettu waan godhuun dhabee jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Isinillee du'aayii nu godhaa du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha waan hin yaadne itti nu qunname waan hin yaadne argeetiin jira jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Kanaan hin dheeyne jechuudha kanaan waan akkanaa kanatti nu dhufa jennee hin yaadne. Kanaaf ammoo isinillee du'aayii nu godhaatii abbaan dandeettan agartaniitiin du'aayii teessanii nu bira dhaabbadhaa du'aayii teessan godhaa fi isiniin jechuu barbaada. Kana durallee hedduu poostii isinii godheetiin ture jechuudha akka isin dhukkubsattu. Garuu ammoo viidiyoo waraabneetiin isin biraan gahuu hin dandeenye jechuudha yeroo sanitti amma ammoo nutti jabaattee jennaan har'a viidiyoo kana isinii waree jechuudha. Ogguun achirraa dhufullee dalagaa irraa dhufullee jechuudha isin akkasi ciifti. Booda ammoo dhugaa natti hin fakkaanne jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya dura piraankina godhaa jirti jedheetumaan akkasitti wanta jedhe bifa kanarraa ta'aatii irrifadhe jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Ogguun akkasi ciisu piraanki mana godhaa jirti jedhee booda hedduullee wannaan jenne booda ammoo isiin karaasee hedduu amalli kan duraaniitiin addanatti ta'ee jennaan hin kabajamtoota fi hordoftoota kiyya kaameeraa kaayadheetiin viidiyoo waraabuu eegale jechuudha. Akkasitti isiniin jedha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya waan godhu wallaalee. Inshaallah agartaniitiin du'aayii naa godhaa isiniin jedha. Inshaallah akka rabbiin agartanii yeroo gabaabduu keessatti si'aa fi yeroo gabaabduu keessatti akka isiin fayyitu du'aayii naa godhaa isiniin jedha. Isinillee kanuma isin jechuuf asirratti isinitti argame jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota kiyya yeroo takka qofaa miti yeroo viidiyoo irratti ol baasuu kanattu har'a takka malee
kana durallee jechuudha viidiyoo irratti hin baafne malee hedduu takkan akkasitti wanta godhaa ture dhukkubsataatiin turte jechuudha. Ammallee kun akkuma isin viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti hin hiisiisaa waan haasoftu hin beektu waan dubbattu hin beektu hin nyaattu hin dhuydu jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Kanaaf ammallee waan godhu dhabeetiin kun asirratti ol baafnee isin biraan geenne jechuudha. Nama hunda nu daawwatu kana hunda keessaa akka rabbi jalaa dhagahu hin dhabamu. Namu akka amantii keessaniitiin du'aa nu godhaa du'aadhaan bira dhaabbadhaa nu bira dhaabbadhaa akka rabbiin agartee naanaafisu isin jechuudha. Barbaada kabajamtoota hordoftoota kiyya isinillee cinqeetiin jira hedduu takka dhiifaman irraa ta'a waan rabbi fidee silaa jaalachuudhuma kanaaf jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a viidiyoo kan ol baasee isin biraan gahe jechuudha. Namoonni kan agartaniitiin dandeettii akkasii qabatan waan akkanaa kana maaliin akka yaalamuu fi yaalii akkamii akka barbaachisu illee kan warri agartanii muuxannoo qabdan jechuudha. Koomantii jalatti yaada keessan naa kennaa maaliin akka yaaluu qabu maaliin akka yaalchisuu qabu koomantii keessan jalaan eegan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo gabaabduu tana qabadhee kan isin dhufee jechuudha. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.